بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليني فبليتي وانكين ورقري ريان كيس جرتني في ورقري براكي ست أرقمتن زمن أرقمتن مرقي ستو إيغانا قرتين أجيني ربي سنرى التاجرات ويتشا ترسيكين كأركان الإسلام بكا جيني نتفو بكتين جيني أركان الإسلام كأولا شهادة لمن قراني جرة أكو مثلا أركان الإسلام كلمة صلاة شنيلي قراني جرة إيدا درسي الراكي أركان الإسلام كان صدفة قراني إني زكاة كنتشو زكاة كنتشون مالي جنة زكاة جتشون مالي معنى إساء جنة إيغانا حكمين إساء مالي واجب مو سنة جتشون لي درجة إني أمو زكاة كنتشون قبول لي إندبن أكما بيك مو ربين كن جل وعلا قبروت إساتي عبادة هدو تغرى غرى كرا قديف عبادة هدو تغرى غرى كرا قديف عبادان غري ونفتر الرؤو أكما قرتيتين بيتان أكا صلاة غرين أموتو وان إيغانا قرتيتين دنيا كنو تر الرؤو أكا زكاة غرين أمو قرتيتين وان نفا في الدنيا دلقة أكا حجي في جهادة غرين أمو وان إيغانا نما جالتشيسو وان نما gammachiisu irraa lubbuu ofii uf qabu kennu osoo hin ta'in lubbuu ofii uf qabu akka sooma. Rabbiin ibaadaa gara garaa wayita godhu mokkortii fi xiinxallaa fi namni gariin ka salaanni itti laafu jira. Ka duniyama kennuun doyidhummaa irra salaata haguma feete salaati jedhi. Doyidhummaa irraa ka duniyama kennuun itti hin laafne jira. Sanillee rabbiin mokkore ka salaatallee garii duniyaa homa feete kenni garteetiniin osoo jetteeni ka kennu ka salaatuma garteetiniin salaan itti ulfaatu jira. Gariin ammoo garteetiniin ka soomni itti ulfaatu jira. Duniyaa guyyaa tokkorraa osoo kuma kenni jetteeni kuma kennuu santu itti laafa sooma guyyaa tokko irra. Eeganaa garteetiniin akkuma san deemanii duniyaa fi eeganaa qaamaan hajjii hajjuun sunil garii akkasitti ulfaata. Rabbi kana maraa ree gandi duniyaa ganda mokkortiiti. Mokkortii nama eeganaa waan rabbi jedhe fudhatu. Lubbuun isaa fudhatuu didduu fudhattuufu waan rabbi jedhe ka gartee rabbii kiyyan ajaja jedhee nama fudhatuuf. Ka gartee waan lubbuun isaa diddu ufumarraa didu kaana mokkoruuf. Liyabluwakum jedhee miree inumaa garteetiin isin mokkoruuf jedhe. Inumaa kamtu irra garteetiin hin fudhataa eegana kamtu irra tolchee dalagaayyuu mokkortiin jira. Fudhatuu qofaayyuu me dubbi tolchee kamtu irra tolchee dalagaanuu mokkortiin jira. Kanaaf gartee rabbi ibaadaa gara garaa maraa laaluuf ka garteetiin eegana dalagaan akka salaataa itti laaftullee soomnillee ajiraa bar jedheen. Mee laali saniinillee of laali jedhe. Zakaan duniyaa kennuunillee ajiraa mee saniinillee of laali jedhe. Akkanatti gartee gara maraanuu mokkoree gabroota rabbii garteetiin gariin ka hokkolantu jira. Warri gariin ammoo garteetiin ka qormaata kana keessatti kufantu jira. Kanaaf garteetiin zakaan eeganaa gartee waan rabbiin waajiba godherraa tokko. Akkuma jenne gartee mokkortiidhaaf eeganaa gartee gabroota isaa mokkortiidhaaf ibaadaa garagara godhe jedhe. Lammaffaa ammoo garteetiin hiyyeeyyii rabbiirree hikmaa ufiitiif garii dureessa godhee garii hiyyeessa godha. Garii garteetiin dheeraa godhee garii gabaabaa godha. Garii kaan godhee garii kaan gartee beekaa godhee garii kaan ammoo garteetiin heddu jireessa godhee kaan wallaalaa godha. Waan mara keessatti garteetiin akka tokko gartee akka tokko nama uumu rabbiin akka tokkotti hin guddifne nama mara. Kanaaf
waan mara keessatti eega gartee garaagarummaan jiraate kun hiyyeessa ta'ee kun gartee dureessa wayita ta'u haaja jira bakka kana. Rabbi gartee warra dureessaan kennaa jedhee warra hiyyeessaan gartee ittiin eegana zakaan sun isin halaalaa jedheen. Hiyyeessi akka saniin haajaa bahu dureessi akka gartee waan rabbi kenni jedheen kennee eeganaa gartee ittiin ajaja rabbii geessu. Kanaaf gartee ittiin akka namni waliin jibbine akka eeganaa gartee ittiin hawaasni kun bakka jiru maratti hawaasa wal jaalatu tahee argamu. Yookaan osoo gartee ittiin zakaan kun hin jiraatini yookaan gartee namni dureessi kun waa kennuu dhabe hiyyeessi gartee ittiin itti aara. Isayyuu arguun fedhu yoo feete duniyaa isaatu gartee jalaa fudhatee taraa. Yoo gartee ittiin duniyaa tana gaafa isii waajiba zakaan geette gartee hiyyeeyyee walii qabee gartee itti dhangalaase hoo duniyaa matanaa isaati san duniyaan tun teena jechuutti yaadan. Yoo inni gartee ufumaa qanani'ee gartee ittiin konkolaataa akkamii yaabbatee mana akkamii keessa galee eeganaa gartee ittiin ufii akka gaarii uffatee warra ufii akka gaarii uffisee isaan asitti gartee ittiin dhukkee biratti daaraa eeganaa gartee dhawatan. Yoo dandayan jalaa hatan, yoo dandayan jalaa balleessan, yoo dadhaban ija hamtuutiin laalanii budaa itti ta'an. Kana mara gartee ittiin rabbiin wanni kun marti akka hin argamne zakaan duniyaa gartee ittiin teessan keessatti waajibaa jedhee gartee ittiin waajiba godhe. Zakaa jechuun lugaa arabaatitti maanaa lamarratti dubbatamu. Xahaaraa jechuu irratti illee hin dubbatamu. Xahaaraa. Duniyaa tanatti xahaarama gartee ittiin hin qulqulloofti jechuu yoo ati rabbii keessaa kennite tahatte sii qulqulloofti jechuu. Saniif zakaa jedhamti. Yookaan immoo zakaa jechuun barakaa jechuu. Duniyaa sii hafte santu barakata jechaaf zakaa jedhamti. Akkanatti garteetiin waamamti. Yoo akka shari'aatitti garteetiin kan himnu taate akka lugaatti akkasii akka gartee shari'aatitti duniyaa eegana hamma wayiita rabbi garteetiin qaaximee zakaan duniyoota duniyaadhaan tana keessatti zakaan hin wajjabdita rabbi jedhe. Haga rabbi hin baati jedhee eegana haga baatullee ka rabbi hime santuuyyuu zakaa jedhama. Duniyaadhaan wayiita rabbi qaaxime eegana garteetiin haga zakaan irraa hin baati jedhee qaaxime eegana haga baatullee ta rabbi hime nama itti baatullee ta rabbi hime santu zakaa jedhama. Zakaan eegana garteetiin rukunun min arkaanil islaam. Rukni sadaffaa arkaana islaamummaa irraa isa jechuudha. Qur'aanatti rasuula rabbiitiin rabbi maal jedheen khudh min amwaalihim sadaqatan. Duniyaa isaanii irraa zakaa irraa fuudhi jedheen. Tutahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum. Eegana agarteetiniin kaayoon zakaadhaa akkuma agarteetiniin reef jenne namni haa qulqullaa'uuf qalbii isaa qulqulleessee duniyatti rarra'uu irraa doy'ummaa irraa qalbii isaa haa qulqulleessuuf awwala rabbi wanni karaa godheef eeganaa miskiinni illee hiyyeessi illee ittiin haa fayyadamuuf kaayoo rabbi godhe kana dinnaan sharrii guddatu argama akkuma reef jenne kaayoo rabbi gartee zakaa waajiba godheef kana dinnaan sharrii guddatu argama. Zakaan zaahirri isii duniyaa ir'isuu dhallee osoo kan fakkaattu taateellee garuu garteettiniin isiin eeganaa barakaa godhattee duniyaan sun hin barakatti. Aafaata balaa akka malee rabbi isii tiisee eeganaa gartee barakattee abbaa sanii fi maatii isaallee geettee raaxaallee eeganaa gartee ittiin godha namichaan. Zaahiratti ir'innallee osoo taatte keessi isii barakaadha jechuu rabbiin jaalachiisutuyyuu keessa jira. Zakaan
معصية اللي مرة إيجانا قرتيتنين ديت سببا جنة سينو سببا إبدر فقاتشوت كناف نمني ربي دنيا إسا كنتنين جري قلبي تولي زكاة كنتشو برباتي سمالي يو زكاة اتجيت دنيان زكاة جيت دبتو هنك أبو جيتشا دنيان زكاة جنان دبتو هنك أبو ربي تو يونا كن أنا نمرنا تالجي سجدين إما ربي بيكي إيغانا كنتشو أبجيتشو وانت زكاة الراباسا كون اللي هدو حيني باسن اللي هدو وانت زكاة الراباسا اللي هدو حيني باسن اللي هدو وانت زكاة الراباسا هدو جن وانت الراباسا اللي بيكما لا وانت زكاة الراباسا اللي بيكما حيني الراباسا اللي بيكما حاجة الراباسا اللي رب فماهمه وان زكاة باسن اللي وان كان الرزكاة وجب دي اللي فماهمه حاجة كنن اللي فماهمه وانت وان قرتيتين أبان وفين إيقنا لالي حاجة يادنا ما كنومت حاجة ربي جلسان كنوك أبدي القمان يو أتبرا دبرس السنة له ما انتو لقروا وان ربي جلسون إرأتون قبل حاجة كنن كان أمو دنيا والأبد دنيان أكا قرتيتين هوري في قالا رئيلي حاجة إرا كنن تقبل حاجة إرا اتواجبتا تقبل قال لي قرتيتني شان حاجة قوتي زكاة اتوجب ورين صدوم حاجة قوتي زكاة اتوجب رين أفرتم حاجة قيتوتي زكاة اتوجب إيغانا قرتيتنين ميدان وانتي قرتي أكا ميداني حاجة كوبو يوكان قرتي كوبو لبسا دي قيتوتي اتوجب يوكا غولوشن كوبو لبسا دي حاجة قوتي قرتيتنين زكاة اتوجب ماتو جها في قرتيتنين جرامة إيغانا قرتيتنين جها كود ألام كبيا كانت ما توجي أنين يكونوا قمدي كنتالت انتنا أنين ما توجي أنين كون إبا جانين كيلو إبا أكست كايان ويتدور قرتيتني نبين ستان ما توجي أنين كنتالان كايان أما اللي ونسني مجراتون ربو ما تو أكاسي سن إبا جاها في قرتيتني كود ألام يوغاي إيغانا قرتيتنين dhibba jahaasan irraa jahaatama kiiloo jahaatama irraa kennuu qaba kiiloo jahaatama irraa kennuu qaba yoo kooboo jenne kooboo dhibba sadii irraa eegana agartee kooboo soddoma kennuu qaba kooboo soddoma yoo kooboon hasan wanti garteettiniin akkaataa hisaabaa kana keessatti hoita duraan nu biyya jirru lakhbatamat jira akka ammaa kanatti garteettiniin duniyaa walitti gadi jiidee kitaaban illee gartee gayaa tahee wanni marti garteettiniin agasmara hubannoon hin jiru kontaala 10 fa'a jedhanii kontaala 12 fa'a jedhanii kun madaabaraa jedhaa kun kontaala jedhaa kun gartee yaa'ii hedduu jira qajeelatti hubannoon hin jiru kanaaf garteettiniin garuu zaman ammaa duniyaan tokko taate ganda tokko taate qajeelatti hubannoon argame jedhee yaada warri waa qaraasisurra akkuma san eeganaa garteettiniin mallaqa irraa illee gartee duniyaa zakaanii wajjabdi mallaqa irraa jechuun garteettiniin yoo warqii qabaatte asmaana jedhama warri kun warqii yoo qabaatte meeta yoo qabaatte yookaan waan jara kanatti garteettiniin jara kana
yoo sharafan mallaqa ammaa kan agartee doolaara taate riyaala taate birrii biyya teennaa taate namni haga garteetiin murtaa'e wayii qabu gartee zakaan itti wajjaba mallaqa jecha mallaqa irraallee zakaan hin wajjabti. Mallaqni kuni gartee ree birriin har'aatun hin jirtu riyaalli har'aatun hin jirtu doolaarri har'aatun wayita zamana rasuulaa hin jirtu wanni jiru warqii fi meetatu jira. Meeta dirhama jedhanii wayita san 200 wajjabdi zakaan. Eegana garteetiin ammootu diinaara warqii ammoo garteetiin 20 wajjabdi. Diinaara 20 wajjabdi. Diinaarri ka warqiiti. Diinaarri wayita san 20 jennu kunii fi dirhamni ka meetaa eegana garteetiin 200 jennu sun wayita sanitti sharafatti waluma qixa. Har'a ammoo garaagarummaa jira dirhamni garteetiin meetaa kuni kuftee eegana gartee waan baay'ee bu'aa hin qabne taate warqiin ammoo bakkuma isaa jira gatiin isaa guddaa. Yoo ka isaan laallu garteetiin taate warqiin giraama 85 namni qabu garteetiin zakaan itti wajjabdi. Warqii giraama 85 waan eegana garteetiin gayu zakaan itti wajjabdi namni hagas qabu. Yookaan mallaqa agartee birrii doolaara riyaala illee yoo ta'e waan warqii hagasii sharafu yoo qabaatte zakaan sitti wajjabdi. Waggaan yoo sitti gahe eegana agarteetiin waggaan irra naanna'e jecha mallaqa hagana gayu yoo qabaatte zakaan sitti wajjabu. Wanni sitti wajjabu eegana agartee rubu al-ushri jedhaniin. Rubu al-ushri jechuun eegana agartee 10tti qooddee harka 10 san ammallee eegana agarteetiin 4tti qoodda. Awwala 10 qooddee harka tokko irraa fuutee 4tti qoodda. Eegana 4tti qoodde san harka tokkotuyyuu eegana irraa rubu al-ushri jedhama. Yookaan afaan ammaatiin garteetiin 40 irratti qoodda. Waan garteetiin eegana giraama 85 san birrii hagam yookaan riyaala hagam taati warqiin hagasii jette birrii hagana kuma hagana yoo siin jedhe namichi onna eegana garteetiin 40 irratti qoodi birrii san kuma gartee 500 yoo siin jedhe fakkeenyaaf siin jedha kaan garuu 500 ta'a yoo siin jedhe 500 tana 40 irratti qoodii siin jedhe 40 irratti qooddee harka tokko eegana zakaan eegana irraa wajjaba jecha 40 irratti qooddee harka tokko waan zakaati rubu al-ushriin jedhan sani. Akkanatti garteetiin zakaan kanarraayi akkasitti waajiba garteetiin ta'a jechuudha. Yoo eegana wanni garteetiin zakaa irraa kennan midhaan reefuu jenne san midhaan suni akka lamatti jira. Midhaan gariin ka roobuma eeggatanii eegana osoo baay'ee ittiin ifaanye kennatantu jira. Suni garteetiin akkuma reef jenne kooboo 300 irraa kooboo 30 kennan. Yookaan garteetiin matoo 600 sanirraa 60 kennan. Yoo ammoo waan abbaan itti ifaajee obaase taate hoo horiin obaasinna ufii itti baatinna eela garteetiin lafa itti qotee itti garteetiin itti naqinna ifaajee waan qabu jechuudha. Wanni ifaajee qabu garteetiin bakka kooboo reefuu gartee kooboo 30 jenne sanirraa gadi buutee kooboo 15 zakaan hagasitti deebiti. Waan sababa ifaajee isaatiif jecha sababa ifaajee isaatiif qamadii ta'itti garbuu ta'itti hayisaa ta'itti eegana garteetiin boqqolloo ta'itti xeefii ta'itti akkasitti garteetiin kennama jechuu garteetiin waan dhiyana eegana garteetiin namni nyaatu ka akka timiraa yookaan ka akka zabiibaa ka akka garbuu ka akka garteetiin eegana
kana wanta kanniin fakkaatan wanni khudrawaata eegana garteetiniin wanni ammoo kaayatanii nama taa'uu hin dandeenye wanni akka garteetiniin loomii wanni akka burtukaanaa wanni akkanaa kunniin zakaan irraa eegana hin bayu wanni akkanaa zakaan irraa hin bayu akkana fakkaata eegana garteetiniin wanti biraallee ka zakaan irraa bahu hin jira meeshaa garteetiniin eegana shaqaxa yookaan kunniin illee garteetiniin shaqaxa garbuu naggaaddee meeshaa naggaaddee eegana meeshaa elektiroonikii naggaaddee waan gartee naggaaddee naggaati makiinaa naggaaddee eegana garteetiniin mana bittee gurgurtee lafa bittee gurgurtee meeshaa tijaaraa waliigalatti nuti waan daldalaa jennaan waan daldalaa irraallee zakaan hin wajjabaa waan daldalaa irraallee zakaan hin wajjabaa wanni daldala hin tahin ammootu wanni manni ati keessa galtu osoo gartee miliyoona gartee soddomatti illee ka gurguramu taate manni ati keessa galtu makiinaan ati yaabbattu itti fayyadamtu miliyoona 2-3-4 illee osoo geette zakaan itti wajjabu akkuma san warqii dubartiin gurratti kaayattu ka harkatti kaayattu haga aadaa silaa garteetiniin wannaa bira yoon tarin haga aadaa namni itti fayyadamu bira yoon tarin zakaan itti wajjabu tagarii garteetiniin zakaan kanatti waajiba warri namni isiniin jedhu illee hin jira sheekonni isiniin jedhanillee ni jiran warqii dubartiin warqii gurraa irratti eegana zakaaniin wajjabaa garteetiniin ka jedhan warqii isiin itti fayyadamtu garuu qawliin eegana gartee irra sahiihni akkuma garteetiniin makiinaa abbaa yaabbatu ta miliyoona baastu eegana mana abbaan keessa galu ta gartee miliyoona baastu yookaan miliyoona hagamii baastu waan namni itti fayyadamu zakaan garteetiniin eegana farda abbaan itti fayyadamu eegana sa'a abbaan itti fayyadamu ka irraa nyaatu ka irraa dhugu eegana garteetiniin waan heddummaatee eegana garteetiniin inni wannaa hin tarini garteetiniin hin guddatiniin zakaan irra hin jiru jennaan kana garteetiniin eegana yoo gartee namni zakaan dubartiin warqii uffattu irraa zakaa waajiba isiniin jedhallee waan haarawaa isiniin hin jenne ulamaa umatu jecha kana irratti wal dhabee waan ta'eef abbasii taate kana fudhatta abbasii taate kaan fudhatta namni garteetiniin jecha ulamaa'ni garanaa yookaan garanaa isaan jedhe qabatee qalbiin isaa itti tolte eegana martinuu jecha haarawaa waan hin fidiniif mazhabuma ulamaa garteetiniin ulamaa warra islaamaa keessa jiru yoo heddumminna ulamaa kamtu dubbii kam jedhan ulamaani heddumminnaan kam jedhan yoo jechuu na gaafatte zakaa garteetiniin warqii dubartiin eegana gartee uffattu eegana gartee isiin kaayattu keessatti wajjabu ka jedhu kanatuyyuu qawliin kanatu irra jumhuura ulamaa heddumminnaan kana heddumminnaan ulamaani ka jedhan kana kanaaf akkasitti gartee hubattee yoo jette yoo garteetiniin haasawa nama biraa eegana sheekha biraa yoo dhageettellee ani kalema gartee sheetichi tokko gartee asii waajibaa miti warqiin garteetiin itti yenaan hin jenne jettee gartee hin dhiphattu jechuu kasitti tole kam eegana kan garteetiniin ilmii sheeticha kamittu irra eegana sitti ta'a ati gartee laallatta kaa sheeka kamtu irra ilmii qabaallee bari laalama eegana san birattu ammoo kamtu irra garteetiniin eegana sodaa rabbii qaba kan jedhu laaltee waan rabbi sii laaffise garteetiniin eeganaa qabatte wayta akkana jennu garteetiniin eegana maaliif dubbii kana isin ibsina walii garteetiin wal dhabbii yookaan garteetiniin jecha gamaa gamanaan dhufte kana eegana waan haarawa isinif fakkaate eegana kun kana jedha kun akkana jedha homa jedha nuun galle nu dhibee wanni jedhu laa wanni isin booyitu hin jiru kama sii ta'e qabattaati kama sitti rabbi sitti laaffise qalbiin ta'e itti tole garuu lachuu hin jira siin jenne sitti himne wanni garteetiniin eeganaa dhiphattuuf hin jirtu marattu akkana dubbi eeganaa garteetiin ammallee bakka gana zakaatitti yoo ka dhufnu taate
wanni garii waan zakaa qabdi moo hin qabdu jechaa garteetiniin eegana ati gaafachuu dandeettu. Fakkeenyaaf gartee masjidni wayii waqfii yoo qabaate masjida waqfii qabu jira beektaa suuqii hedduu garteetiniin qabaa mallaqa qabaa eegana mallaqa isaa kana zakaa yoo ga'e irraa kennanii ka masjida madrasaan garii mallaqa qabdi eegana garteetiniin waan akkanaa kan kun waan akkanaa kanarra zakaan garteetiniin hin jiru. Zakaan waan akkanaatiif hin jiru. Mallaqa iddirii ka walitti qabame iddirii beeytanii namni waa waan waamuu danda'a. Mallaqa iddirii gartee ka walitti qabanirra zakaan hin jiru. Eegana garteetiniin waan mallaqa quqqubii ka walitti qabamerra zakaan hin jiru. Garteetiniin wantoota akkanaa kana abbaa tokko hin qabu jechaa fi waan akkanaa kun abbaa tokko ka eenyuuti waan hin garteetiniin hin ta'iniif zakaan waan akkanaa kanarrallee hin jirtu jechuudha. Duuba wanni garteetiniin zakaa heddumminnaan nillee dubbiin isaa garteetiniin dheeraadhallee waan silaa garteetiniin guyyaa tokko lamatti illee dhumuu miti. Garuu gabaabinnaan himuu nu barbaachisa. Garuu waan garteetiniin irra ijoo waan zakaa irraa garteetiniin dubbannee jirra. Akkuma jenne garteetiniin reefuu duniyaan zakaan irratti wajjabdu afurii mallaqa jenna. Mallaqa zakaan itti wajjabdi. Eegana duniyaatti ifamtu garteeta horii eegana garteetiniin eegana zakaan itti wajjabdi. Duniyaa masalan horii garteetiniin bobba'anii galan jechuudha. Horii garteetiniin ammootu okayanii nyaachisaniitiin hin jedhan kunniin garteetiniin yoo kanaggaadaa ta'e duniyaa managgaadaa keessa walitti qabee duniyaa managgaadaa irraa zakaa gaafatama namichaan. Horiin qallaban jiraa miti. Horiin qallabamu kun yoo gartee gurguraaf ta'e duniyaa gurguraa duniyaa eegana garteetiniin tijaaraa daldala sanii walitti qabii waan qabdu garteetiniin kenni jennaan jecha. Horii irraa zakaa horii inni gartee furdifatee gurguruuf jedhe irraa addatti wanni zakaa gartee irraa gaafannu qabdu. Horiin nu gaafannu garteetiniin horii eegana garteetiniin tiifamtee ala bobbaatee ofirraa nagayaan galtu. Meeshaan garteetiniin eegana makiinaan eegana garteetiniin ittiin qotatanillee makiinaa namichi ittiin qotatullee waan garteetiniin akkuma sangoolee qonnaa waan isa gaafannu qabnu makiinaa qonnaa irra. Yoo gartee mallaqa walitti qabateetiniin eegana waa irraa hafanii fi mallaqa walitti qabate mallaqa san gartee zakaa yoo waggaa ga'e mallaqa san irraa baasi jennaan malee makiinaa kee kana gammati mallaqa irraa kennin jennuun dalagaa makiinaa dalagaati. Makiinaa kana irraan fuunu akkuma mana gartee kee gammati zakaa kennin jenneen akkuma mallaqa eegana yookaan warqii dubartiin garteetiniin uffattun jenneen li'annahu itti uffataa jirti garteetiniin. Yoo garii waan gartee bakka warqii dubartii kanatti sheekonni gariin yoo garteetiniin ilaaltan dubbiin isaanii akka eegana garteetiniin mara fudhatama hin qabne wanni sitti ifa sii galcha maali? Makka tilaakteera yookaan gartee sayyaaraa qonnaa kana mallaqaa kenni ga'uun beekti. Inni nu zakaa hin qabu garteetiniin. Manni garteetiniin zakaa hin qabu. Makiinaan garteetiniin laandi kuruuzaara garteetiniin miliyoona hagamiin bitamu gartee miliyoona 20 bitamu biirii biyya teennaattiin yoo abbaan gartee yaabbate zakaa hin qabu. Hageetti tana warqii gurratti garteetiniin isiin kaayattu zakaan irra hin jira jechuun baay'ee garteetiin sanii wajjii waggaa mara gartee zakaa kenni zakaa kenni. Qawliin kun qawlii gartee hagana humna qabu miti. Akkasitti garteetiin haa hubatamu jechaaf jedha. Wanni lafaa ba'ullee garteetiniin eegana zakaan irratti jira. Wanni akka midhaanii jechuudha. Wanni akkuma san ammoo gartee wanni macaadina akka batroola yookaan gaaza taate yookaan garteetiniin batroola eegana garteetiniin petrol taate wanni akkanaa kanallee zakaan itti hin wajjaba jechuudha. Akkana fakkaata wanni garteetiin heddummin eegana gabaabinnaan
wanni itti garteetiin baaba zakaa keessatti namni itti hajamu kana gaafii keessatti waan dhufe garteetiin garii isin inshaallah deebisuuf yaalii godha. Akkana fakkaata darsii biraattiin haga nagaa irra waliin nu deebisutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.